Good evening, sir. My name is Naveen Kumar. I am from India. I am working in Qatar Fertilizer. Galgala gaarii yaa gooftaa. Maqaan koo Neeven Kumar jedhama. Ani nama Hindiiti. Ani dhaabbata Qatar Fertilizers jedhamutti hojjedha. Sirumayyuu waggaa 3 as jiraadheera. Erga as dhufee booda waa'ee Islaamummaa xiqqoo beeka ture. Sana dura waa'ee kana homaa hin beeku ture. Kanaaf Islaamummaan kun amantii gaarii akka ta'e hiriyoota koo irraa bare. Kanaaf Quraana guutuu dubbisee Waaqayyo ergamtoota dhiiraa qofa akka ergu malee kan dubara akka hin ergin baradhe. Garuu Hinduun nuti hordofnu tarii Raamii fi Kirishnaa hundi isaanii ergamtoota keenya natti fakkaata. But I think the Hindus, what we are following, maybe Ram, Krishna, all are messengers. And what about the goddesses, Durga, Parvati, what are all these things? So we are going in the wrong way. Akkasumas Waaqayyotti Paraaveetii hoo kun hundi waa'ee maaliiti? Karaa dogoggoraa irra jirra moo duubatti deebi'uu qabna? Yoo duubatti deebinu qarshii kana hunda maaliif mana qulqullummaaf arjoomna? Manneen qulqullummaa kunilleen maaliif jiraatu? Kaayyoon isaanii maali? Brother asked a question that in Islam, he came to Qatar, learned about Islam, and he knows there are many messengers in Islam, but there aren't any female messengers. But Hinduism... Obboleessi koo gaafii tokko gaafate Islaamummaa keessatti gara Qatar dhufe waa'ee Islaamummaas barate. Islaamummaa keessatti ergamtoonni baay'een akka jiru ni beeka. Garuu ergamtoonni dubaraa akka hin jirres ni beeka. Amantii Hindummaa keessa waaqoleen jiru. Qabxiin jalqabaa akkumaan isinitti himee amantii Hinduu keessa waaqni tokko qofa. Islaamummaa keessatti waaqoleen hin jiru. Islaamummaa keessatti jechi Allah jedhu saala hin qabu. Waaqayyoon kan waliin madaalle waan ta'eef dhiiraas dubartiis miti. Haa ta'u malee afaan Arabaatiin ofumaan Allah kan jedhudha. Caasulugni Arabaa yeroo itti fayyadamnu saala akka dhiira yookaan dubartitti kan ramadu yoo ta'u bifa dubartootaa seeraa fi waliigaltee adda addaa waan qabuufi. Jechi tokko uumamaan dubartii yoo ta'e akka haadha yookaan obboleettii ta'ee dubartii ta'a. Lammaffaa alze akkuma sa'aatii yoo xumurame dubartii ta'a. Dambii fi qajeelfamni ni jira yookiin lama yoo ta'e akka hin beekamne ija yookaan harka ta'e dubartii ta'a. Kun hundi wal hin simne. Kanaaf akka dubartitti allaayiidha jenna. Ta'uu baannaan Waaqayyoon inni hundumaa danda'u saala hin qabu. Amantii Hindummaa keessatti waaqolee fi waaqoliin dubartootaa jiru. Kanaafidha jecha ilaah Waaqayyo jennu sirrii kan hin taane. Sababiin isaas jechi Ingiliffaa gaad jedhu to'achuu dandeessa. Nuti Rabbiin isa jechuu filanna. Jecha Arabaa Allah jedhu maaliif to'achuu dadhabde? Jecha Ingiliffaa gaad jedhu sana gochuu hin dandeessu. Waaqa irratti s yoo dabalte dachaa ta'a waan ta'eef gaadis ta'a. Jecha Rabbi jedhu dachaan hin jiru. Yoo s Waaqayyo irratti dabaltees Waaqayyottitti ta'a jechuunis Waaqayyottitti jechuun Islaamummaa keessa Waaqni dhiiraa fi dubartii hin jiru. Jecha abbaa jedhu Rabbiin irratti yoo dabalte abbaan hafuura ta'a. Islaamummaa keessatti Rabbiin abbaa gaad kan jedhamu hin jiru. Kanaafidha jecha Ingiliffaa gaad jedhu caalaa jecha Arabaa Allah jedhu filanna. Waaqayyoon waamamuu kan filannu hubattee Eeyyee. amantii Hindummaa keessatti waaqaa fi waaqa dubartootaatu jira. Kanaafidha nuti kan irratti walii hin galle. Nabiyyoota ilaalchisee garaagarummaa Rabbii fi garaagarummaa nabiyyoota jidduu jiru isaanii wal makaa? Nan beeka. Maali? Asitti isaan walitti makuun booda dogoggora hojjeta. Tole dursee jecha Allah jedhu keessa jecha Arabaa Allah jedhu qulqulluudha. Jechoonni biroo hundinuu to'achuu ni danda'ama. Raajota Islaamaa keessatti argaman ilaalchisee Waaqayyoon inni hundumaa danda'u namoota qofa filate. Raajii akka ta'an ni amana. Four great females in the Quran and the Hadith talks about Maryam alayhi salam, Mother Mary. The Quran says in Surah Imran chapter number 3 verse number 43. Kana jechuun dubartoonni gadi aanaadha jechuu miti. Quraana keessatti dubartoonni gurguddoon 4 kan cafqafaman yoo ta'u mariin asitti taasifamu waa'ee Maryam Quraana suuraa Al-Nisaa keeyyata 43 irratti akkana jedha. Qalatil malaikatu ya Maryamu, and behold, yaa Maryamaa dhugumatti Rabbiin si filatee jira. Si qulqulleesse sababoota hundarraa si qulqulleesse jedha. Akkasitti ishee qulqulleesse. Quraanni dubartoota gurguddoo biroo kan akka Khadijaa Rabbiin ishee irraa haa jaalatu, haadha mana nabiyyi nageenyaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu ni dubbata. Akkasumas suuraa An-Nisaa ayata 66 irratti Aasiyaa haadha mana Firoonaa. Kanaaf
quraanni waa'ee dubartoota gurguddoo dubbata garuu rabbiin maaliif ergaa kanaaf dubartoota hin filanne sababiin hedduudha sababoota san keessaa fakkeenyaaf dubartoonni baatii baatiin lagu arku dhiirri akkasii miti kanaan dura fakkeenya kaa'eera eeyyee dhiironni 25 fi dubartoonni 4 caqafamaniiru maaliif sababiin isaas itti gaafatamummaan ergamaa guddaa waan ta'eefidha waaqayyoon sadarkaa dubartoonni ijoollee waan godhataniif sadarkaa isaanii ol kaase ijoollee godhachuu fi itti gaafatamummaa kan qaban yoo ta'e mataa maatii kunuunsuufis itti gaafatamummaan yoo itti kenname hagam caalaa akka ta'e ilaali itti gaafatamummaan ulfaataadha kanaaf waaqayyoon ba'aa dabalataa isaanirra kaa'uu hin barbaanne ergamaa taatee salaataas geggeessuu qabda. If you are the messenger, you have to lead the salah also. You have to lead the prayer. How can a woman lead the prayer? In Islam, a woman cannot lead a congregation of men. So because of various dubartiin akkamitti salaata geggeessiti akkamitti salaachisuu dandeessi islaamummaa keessatti dubartiin jamaa dhiirotaa geggeessuun hin hayyamamu kanaaf ogummaa waaqayyootiin dubartoota akka ergamtu hin filanne dhugumatti waaqayyoon inni hundumaa danda'u garmalee isaan baasisuu hin barbaanne isaan laffaasisuu likkii murtaa isaaniif kenneera kanaaf hidha rabbiin namoota qofa dhiirota qofa ergamaa godhee kan ture deebiin kun gahaadha jeetiin abdadha only men as messengers. Hope that answers the question. If I am having any doubt, yoo shakkii qabaadhe deebii sirriitti akkamittiin argachuu danda'a yoo shakkii qabaadhe teessoo imeelii akkaan qunnamu naaf kennuu dandeessu email so that I can mail to that. If anything with comparative religion, you can write to me at Islam. gaafii amantii wal bira qabamee ilaalamu yoo qabaatte islaamic net irratti imeelii nuuf erguu yookaan maarsariitii gaafii fi deebii islaamummaa daawwachuu dandeessa gaafii amantii wal bira qabamee ilaalamu kamiyyuu kan deebisuu fi maarsariitii gaariidha guyyaa guyyaan imeelii 1000 ol nu qunnama kunis baay'ee ulfaataadha hojjettoota yeroo guutuu 500 ol qabna ammaas ergaa hunda deebisuu hin dandeenyu tole gaafiin kee waa'ee amantii wal bira qabamee ilaalamu yoo ta'e sun naannoo ogummaa keenyatti nu qunnamuu danda'a gaafii waliigalaa yoo ta'e gaafii fi deebii islaamummaa qunnamuu dandeessu maarsariitii baay'ee gaariidha. To all the emails. If it's comparative religion, that's a specialty. You can write to us. If it's general question, you can write to Islam Q&A. That's a very good website. Galatooma.